jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Sirsa channel hundumti keessa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqinaa galatu. Egaa kun guyyaa har'aa kanas immoo wanta baay'ee gammadee fi viidiyoo kana akka kanatti isiniif qabadee dhufeetiin jira. Har'aan kana egaa wayii tokko YouTube irraa naaf ergame wanta sanatti waan gammadee fi kun naga'uunsaa immoo sababa keessan irraan kan ka'e isin viidiyoo koo daawwachuudhaan akkasumas immoo koomentii gaggaarii naaf kennuudhaan na jajjabeessuudhaan laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan kan na jajjabeessaa turtan baay'een keessanii jirtu hedduun keessanii isin galateeffachuu waan barbaadee fi hunda keessaniyyuu thank you isin jedha baay'ee tokko isinitti gammadeera isinis immoo akka isinatti gammaddan illee koomentii irratti ilaaleetii jira. Egaan kun akka kanatti walirraa barachaatii gara waggaa tokko fixuutti deemaati jirra jechuudha. Kana gidduutti egaa YouTube'n wanta naaf ergee ni qaba jechuudha. Wanti kunis akkuma agartanii kunoo Google AdSense kan jedhamudha jechuudha. Egaan Google AdSense kuni namoota YouTuberoota ta'anii fi kan dhufudha jechuudha. Maal faayidaan isaa yoo jettanii kun dirqama isin ga'uutii qaba jechuudha. Namni YouTube hojjetu hojii YouTube hojjetu tokko dirqama kun isa ga'uu qaba yoo kun isan ga'uutee illee karaa kan biraan ni jira. Karaan ittiin koodii itti darbuutii danda'u garuu namoota YouTuberoota ta'anii fi kanatu dhufa jechuudha. Kunis immoo faayidaan isaa kaffaltii YouTube akka eegalu taasisa jechuudha. Kana jechuunis namni amman akkuma beekamu waggaa tokko wayiidhaaf viidiyoo isiniif hojjechaatiin ture gara ji'oota 11 wayiitiif jechuudha. Utuu halkanii guyyaa irraa hin kutinii barnoota adda addaa isiniif kennaatiin ture garuu guyyaa tokkoyyuu kaffaltii tokko argadhee hin beeku jechuudha. Reefuu guyyaa 3-4 duraati jechuudha kan kaffaltii xinnoon naa kaffallamte jechuudha. Sulmaamsaa gaafa YouTube eegalee qarshii irraa argachuuf jedhee miti jechuudha. Wanta beeku wanta nu badhee uummata koof sheerii gochuutii barbaadeen jechuudha. Beekumsaan man qabu namoota dabraa fi akka gargaaru namoonni kan biraan akka irraa barataniifan viidiyoo hojjechaatii ture jechuudha daawwattoota. Garuu egaa namni immoo dadhabuunsaa erginoollee yoo waa xiqqoo argate baay'ee gaariidha jedheetii yaada. Egaan kun akka kanatti ji'oota 11 booda yoo jalqabaa fi kaffaltiin akka naaf kennamuu fi kunoo ayyamaa argadheetii jira jechuudha. Kana jechuunis immoo kunoo AdSense koo naaf dhufeetti jira. Guyyaa AdSense kun dhufee kaatee as keessaati wanta guutan ni qabdu jechuudha. As keessa banee isinitti agarsiisuutii nan danda'a jechuudha. Kunoo koodiin ishee akka mul'annetti kunoo akka kanatti jechuudha. As keessaati koodii maqaa keessaniin dhufuutu jira jechuudha. Koodii kanatu as keessaa fuutanii jechuudha. AdSense keessan irratti galchitu jechuudha. Egaan viidiyoo kana kan isiniif hojjedhee fi waa'ee koo qofaa isinitti immoo osoo hin taane namoota baay'eedhaaf gaaffii keessan deebisuu barbaadeetti jechuudha. Innis maal yoo jettanii namoonni tokko tokko YouTube irratti hojii hojjechuu kan barbaadan jirtu garuu immoo osoo hojii hojjechuu barbaadanii YouTube'n hin kaffalamu hin kaffalu akkamitti kaffala yoo hin kaffalate eessaan fudhadha kan jedhamu waan hin beekneef jecha kanis dhiistantu baay'ee keessantu jira. Koomentii irratti illee kanneen naa barreessan ni jirtu. Kanaaf sababa kanaa fedha jechuudha. Egaan YouTube ennaa jalqabna kanaan duras dubbadheetiin ture kaffaltiif jettanii yookiin immoo qarshiin irraa argame jettanii jalqabdu taanaan hin milkooftanii natta manaa 100% namni YouTube irraa qarshiin argadha jedhee calluma jedhee jalqabu waan milkaa'u natti hin fakkaatu. Sababni isaa immoo inni sammuunsaa waan birrii yaada malee waa'ee hojii waan yaadu miti jechuudha. Garuu hojii gaarii hojjettanii uummata keessaniif waan gaarii barsiistanii jechuudha. Wanta dhugaa ta'e wanta sobarraa fagaate wanta dhugaa qofa yoo uummata keessanitti agarsiistanii guyyaa tokkotti kaffalamuunsaa hin hafu. Kanaaf mingizeem yeroo makamiitti jechuudha. Isin wanta gaarii hojjedhaa YouTube'itti gadhiisa. YouTube'n yeroo mataa isaatti saayitiin keessan akkasumas subscribing keessan ennaa seera sana guuteetii jedhu isiniif kaffaltii ni eegalchise jechuudha. Egaan guyyaa har'aa kana kanaafan viidiyoo guyyaa har'aa kana keessatti isin galateeffachuudhaaf qabadheetti dhufe kun naga'uunsaa egaa sababa keessan irraan kan ka'edha. Isinis viidiyoo koonaa daawwachuudhaan viidiyoon isiniif gadhiisu immoo laayik gochuudhaan kan nama biratti subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa baay'een keessanii turtanii koomentii keessan hunda keessan iyyuu nan dubbisa. Kanan nama dubbisnee tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Hundi keessan iyyuu immoo kanneen na jajjabeessitanitti baay'attu jechuudha. Hunda keessan galatoomaa kana caalaa hojjechuudhaaf wantoota haaraa ta'anii wantoonni hin hojjetamne baay'eedha jechuudha. YouTube kanarratti afaan Oromoodhaan wanti hojjetamuu qabu uummata keenya kan barsiisuu danda'u kan fayyaduu danda'u wanta hedduutu jira. Garuu irratti hin hojjetamne isarratti illee hojjechuudhaaf waadaa isiniif nan seenaa wantoota gaggaarii isin fayyadan gadhiisuudhaaf jechuudha. Kana caalaa fooyyessee jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf egaa guyyaa irraa kana isa kanadha jechuudha kan inni isinitti muutii dhufee hunda keessanuu thank you isiniin jecha. Inni kan biraanii waa'ee YouTube wajjin kan wal qabatu jechuudha. Namoonni baay'een keessanii akkamittan YouTube qarshii irraa argachuutii danda'a eessaan dhaqee fudhaa manaam kan jettan ni jirtu jechuudha. AdSense'n YouTube wajjin jechuudha kan inni hojjetu. YouTube ma qofaatu birrii sana isiniif kaffala soo hin taane
AdSense ni jira jechuudha. Kaampaanii AdSense jedhamu YouTube faana hojjeta jechaadha. YouTube ni akkasini subscribing keessan 1000 isiniif guute watch houring keessan 1000 isiniif guute booda jechuudha. Monetize isiniif godha. Monetize kan inni isiniif godhu calluma jedhee osoo hin taane dura channel keessan gamaggama jechuudha. Kana jechuunis channel keessanii wanta gaarii dabarsaa jira moo hin jiru. Channel keessan sana video namoota keessa jira moo hin jiru. Wantoota akka community guideline, copyright, wantoota baay'eetu jira, seerota baay'eetu jira. Isaan kana cabsuu keessaniif dhiisuu keessan ergi sirriitti adda baafatee wanti inni godhu channel keessan sana monetize godha. Ergi guyyaa monetize godhe sana kaasee doolaara 100 yookaan ji'a tokko gidduutti hojjettu ta'ee gara AdSense'itti isiniif dabarsa. AdSense'n immoo taraa isaa seera isin guchisu ni qaba jechaadha. Seerri isin guchisu adreesii keessan sirriitti sirreeffattanii galchuutii qabdu jechuudha. Adreesiin keessan sirrii ta'uusaa fi sirrii akka hin taane maaliin beeka kana isiniif erga jechaadha. Kana kan inni isiniif ergu maqaa keessaniini. Maqaa keessan sirriitti maqaa mattaawqaa keessanii wajjin wal fakkaatu jechuudha. Sirriitti galchitu saniin booda maqaa sanaan gara mana poostaatti isiniif erga jechaadha. Poostaas qabaachuu qabdu jechuudha. Poostaa PO Box kan jennu jechuudha. Qabaachuutii qabdu. Isa kan mataa keessanii saanduqa poostaa sanaa ni galchitu jechuudha maqaa keessan faana. Saniin booda sirriitti innaa isin galchitanii jirtanii isiniif dhufa jechuudha hordoftoota. Kanaaf namoonni akkamittiin inni argachuu danda'a qarshii kan jettanii dura kana guutuutti qabdu jechuudha. Dura ergi kana guuttattanii kun ergi inni isiniif dhufe kana koodii as keessaa dijiitii 6 kan isiniif dhufu jira. Dijiitii 6 kana AdSense irratti innaa isin guuttanii biriin keessanii doolaalee 100 ta'uu 100 ta'uu meeqasa ta'uu hangi isin hojjettan jechaadha. Isiniif gadhiifama kan inni isiniif gadhiifamu maqaama keessanii jechuudha. Maqaa keessan isa mattaaqaa wajjin wal fakkaatu yookiin paaspoortii keessan yookiin manjii fqaadii keessanii wajjin kan wal tokko ta'e kan wal simu sirriitti yoo galchitanii jiraattanii maqaa keessan sanaanii qarshiin isiniif ergama. Dijiitii 10 wayitii isiniif ergu jechuudha. Karaa AdSense kana kaffaltiin akka isiniif kennamuufi dijiitii 10 wayii koodii wayii isiniif ergu. Koodii sana qabattanii mana baankii dhaqxaniitu mana baankiitti koodii sana agarsiisuudhaan akkasumas mattaaqaa keessan agarsiisuudhaan birrii sana fudhachuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan kaffaltii kana argachuudhaaf egaa baay'ee tokko xaaruu qabdu jechuudha. Xaaruu qabdu naan isin jedhu sirriitti hojjechuu qabdu. Seerota YouTube sirriitti eeguu qabdu. YouTube maalii hin barbaadu. Viidiyoo kamiyyuu gadhiise fudhatama hin qabu. Kamtu copyright qaba, kamtu copyright hin qabu. Kamtu immoo mata barsiisaa uummatan barsiisu jedhamu sirriitti adda baafachuutii qabdu jedheetii yaada. Egaan kan kanarraa hafee hundaamiyyuu akka YouTuberoota kan biraatti waan dafee naa dhufee natti fakkaata. Bargiti nama tokkoo fi ji'a 3 ji'a 4 gidduutti iyyuu hin dhufa. Garuu namoonni baay'ee akkam viidiyoo isaanii ilaaletti waggaa tokko waggaaf ji'a akkana gidduutti wantoota baay'ee gidduu erga darbanii boodadha kan isaanii kaffaltii kana argatanii. Egaan akkuma sila isinitti muitii yaade ji'oota 11 fi kan ta'u uumaa tokko iyyuu qarshii tokko isinirraan argatiin waa tokko hin argatiin jechuudha. Ammas taanaan isinirraa miti kan hin qarshiitti argachaa jiru. Isin irrumaa barachuu qofaadha jechuudha. Isin irraa barattanii itti gammaddanii yookiin immoo irraa wantoota tokko hubachuudha jechuudha kan isinirraa eegamu. YouTube'n sababa viidiyoo sana gadhiisnee fi waan xinnoo ishee waan kaffalu qaba. YouTube irraa birrii baay'een argamu kan jedhuufi birrii baay'een akka hojjetanidha. Akka hojjetanii naas ni jedhu namoonni viidiyoo hedduu gadhiistanii view baay'ee argattan YouTube'n isiniif kaffala. Garuu hanganas immoo baay'ees immoo jedhamee waan aggaananamu miti jechuudha. Sababni isaa maaliif amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko nama 2,000 ilaale yoo ta'e aga doolaara 2 jechuudha. Kan inni kaffalu doolaara 2 doolaara 2 wayi. Gara qarshii Itoophiyaatti innaa gaddartanii gara qarshii 50 60 waan akkasiiti jechuudha. Kanaaf xiqqoo ishee gaafa ji'atti walitti baay'achaatti dhufu baay'achuu ni mala. Garuu isin cimtanii hojjettanii wantoota gaarii uummataaf dabarsitanii view baay'ee argattanii naan wanti isin birrii baay'ee hin arganneef hin jiru. Birrii baay'ee argachuun ni danda'ama. Kanaaf guyyaa irraa kana gaa isa kanan isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Ofii kiyyaas gammadeetiin jira. Koomentii keessanittis gammadeetiin jira. Hunda keessanii isin galateeffachuuf ittiin barbaada. Kana isin jechuun barbaade kanarratti immoo namoonni YouTube irraa qarshii argachuu barbaadan karaa kamiin argama, karaa kamiin dhufaa isee dhabu wanta xiqqoo ishee akka irraa hubattanii abdii nan qaba. Kan kana caalaa informationii barbaaddu yoo ta'e Roomaa rakkina hin qabu. Isinitti nan himaa wanta keessa darbee challenge baay'ee na qunnameeti ture. Wantoonni na rakkisan baay'ee ture.
homaa rakkina hin qabu muuxannoo hin qaburraa isiniif nan qooda jechuudha. Koomentii irratti yaada qabdannaaf barreessaa. Koomentii keessan sana ilaaluudhaan homaa rakkina hin qabu viidiyoo isiniif hojjechuuti nan danda'a jechuudha daawwattoota. Kanaaf egaa guyyaa irraa kana isa kanadha jechuudha kan inni sitti agarsiisuudhaaf dhufeeti. Daqiiqota muraasa booda viidiyoo kan biraadhaan deebinee wal agarra jechuudha. Ammas nagaan naaf tura, isinin jaaladha, isinin kabaja.